Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Ani Ejersa Abdiiti. Oduu yeroo kana qabnu sin dhageechisna dura hangafoota oduu. Sadaasni 9 guyyaan fincila diddaa gabrummaa itti labsame kabajamee oole. Godinaalee Oromiyaa mara keessatti dararriin mootummaa PPT'n uummatarra ga'aa jiru kan yeroo kamii caalaa jabaachuu jiraattonni dubbatan. Magaalaa Maqaleetti sababa yaaddoo nageenyatiin jiraattonni maallaqa baankiidhaa baafachaa jiraachuun barame. Abuut haleellaan diroonii raawwatame jechuun mootummoota gamtoomaniif xalayaa barreesse. Gamtaan Afrikaa Pirezidaanti Tiraampiif deebii kenne. Hordoftoota keenya haga dhumaatti yoo nu faana turtan oduulee kanneenii fi kanneen biroo isin biraan keenya amma gara bal'ina oduutti dabarra. Sadaasni 9 guyyaan fincila diddaa gabrummaa waggaa 20ffaan guutuu addunyaa irratti uummata Oromootiin kabajamee oole. Fincilli diddaa gabrummaa sirna cunqursaa kan ture wayyaanee irratti sadaasa 9 labsamee ture sun jijjiirama bara 2018 fiduu keessatti ga'ee olaanaa qaba jedhe ABO'n jala bultii yaadannoo guyyichaa ilaalchisuun ibsa baase. Sirna cunqursaa wayyaaneen uummata Oromoo irratti badii olaanaa waggoota 27 raawwatte maqsuuf uummanni Oromoo wareegama guddaa kaffale. Kumaatamootatu sirnicha buqqisuuf qabsoo godhame keessatti wareegame, kumaatamootatu qaama hir'ate, hidhaattis dararama hammaataa arguuf dirqame. Sirni cunqursaa sun waggaa 27ffaa isaatti fincila diddaa gabrummaa labsameen waggaa 20ffaatti qabsoo qindaawaa uummata Oromootiin aangoo irraa maqfame. Sadaasa 9 warra fincila diddaa gabrummaa keessatti saba isaaniif jecha wareegama qaalii kaffaletu yaadatama. Warri wareegamee seenaa isaanii awwaalaa ol kaa'e darbee ni leellifama. Saba isaaniif jiraatanii lubbuu isaanii qaalii bakka bu'iinsa hin qabne kennanii darbuutu dhalootatti himama. Dhaloonni bara baraan gumaacha fi gootummaa isaanii yaadata. Warri kallattii garagaraan aarsaa kaffale qaama hir'ate maatii ofii itti bittinneesse hidhaatti dararames guyyaa kana gumaachi isaanii ni lallabama. Aarsaan kaffalaniif kabajatu kennama. Oolmaa guddaa saba biraa akka qaban dhalootatti himama. Waggaa 20ffaan fincilli diddaa gabrummaa itti labsame guyyaan kun waggaa waggaan sadaasa 9 yaadatamaa jedhe ABO'n. Qeerroowwanii fi qarreewwan naannoo Oromiyaa yaadannoo waggaa 20ffaatti fincila diddaa gabrummaa ilaalchisuun yaada kennaniin mootummaa biltsiginnaa irratti jabeessinee qabsoofna. Garuu humni finxaalessi faannoo fi wayyaaniin fira qabsoo uummata Oromoo ta'uu hin danda'anii jedhan. Qeerroowwanii fi qarreewwan yaada isaanii kennaniin qabsoo hadhaawaa uummanni Oromoo ilmaan isaa qaqqaalii itti gabbareen olaantummaan sirna wayyaanee waggaa 27f itti fufee cabee jedhan. Erga olaantummaan sirna wayyaanee cabee booda mootummaan jijjiiramicha harkatti galfatee waggoottan 7 darbanillee gaaffii uummata Oromoo gurguddoo deebisuu akka hin dandeenye himuun gaaffiin Finfinnee fi Dirree Dhawaa, gaaffiin afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuufin ga'ee uummata Oromoof waajjiraalee federaalaa keessatti malu argachiisuu, gaaffiin diinagdee fi kanneen biroo hanga ammaa furmaata wayituu hin arganne jedhan. Kana malees daangaan Oromiyaa akkuma bara wayyaanee har'as sarbamaa jira. Qe'een Oromoo humnoota naannolee ollaatiin barbadaa'aa jira. Mootummaan kun rakkoo kanaaf furmaata itti hin kennine. Rakkinichi daranuu hammaatee uummanni Oromoo gatii guddaa kaffalaa jira jedhan. Dabalataanis dhibdeen siyaasa mootummaa fi warra isaan faallaa dhaabbatanii Oromiyaa keessatti wal waraansa dhale uummanni Oromoo gatii guddaa itti kaffalaa jiraachuu itti dabaluun dubbatanii jiru. Godinaalee Oromiyaa mara keessatti dararriin mootummaa PPT'n uummatarra ga'aa jiru kan yeroo kamii caalaa jabaachuu jiraattonni dubbatan. Maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti. Milishaa leenjifna gibira kaffaluu diddeenii fi maqaalee kanneen biroo itti maxxansuun uummata nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu fi kan mana hidhaa jiranis achi baasanii ajjeesuu, qaama miidhuu fi dararaawwan biroo irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni maddeeniif himanii jiru. Bifa kanaan godina Baashaggar magaalaa Maqeetti sadaasa 6 2025 waraanni mootummaa PP halkan manneen jiraattotaatti cabsanii ol seenuun seera cabsite galgala roondii bahuu didde jedhuun jiraattota mana hidhaatti guuraa jiraachuun baramee jira. Bifuma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa godina Walloo Ona Dawwaa Caffaa magaalaa Qalloo irraa sadaasa 5 2025 milishoonni PP qonnaan bulaa fi abbaa maatii nama maqaan isaa Adam Sayid jedhamu maqaa hidhataa waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansuun
garmalee erga reebanii ukkaamsanii ona daawwaa caffaatti hidhuu jiraattonni magaalichaa dabaluun ibsanii jiru. Onuma daawwaa caffaatti sadaasa 3/2025 hidhattoonni sirnichaa qonnaan bulaa maqaan isaa Hasan Indiris jedhamu kan ganda Gooroo yookiin Dimbaroo irraa gara magaalaa Kamisee osoo deemaa jiru badii tokko malee itti marsanii qabuun reebicha ulfaataa erga irratti raawwatanii onichumatti hidhuu jiraattonni maddeeniif gabaasanii jiru. Magaalaa Maqaleetti sababa yaaddoo nageenyatiin jiraattonni maallaqa isaanii baankiidhaa baafataa jiraachuun barame. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti jiraattonnii fi daldaltoonni baankota maallaqa guddaa baasaa waan jiraniif dhiibbaa akka godhan himamaa jira. Guyyoota darban keessa yaaddoo nageenya naannichaatiin dameewwan baankii magaalattii tokko tokko yeroodhaaf cufamanii jiran. Fakkeenyaaf dameen baankii daldala Itoophiyaa naannoo Mooraa Arid Yuunivarsiitii Maqaleetti argamu guyyoota lamaan darbaniif cufamuun isaa kan gabaafame yoo ta'u, magaalattiin haala hin baratamneen jiraattonni yaaddoo nageenyaa keessa galuun himamee jira. Humnoonni nageenyaa magaalattii bakka tokko tokkottis kan mul'atan yoo ta'u, daandii Jibuutii dabalatee guyyoota dabran keessatti daandiiwwan geejjibaa fi daldala Tigraay waliin wal qunnamsiisan hundi cufamuu isaanii gabaasni Birmeetiriks ibsee jira. Gabaasni kun akka ibsetti geejjibni uummata Finfinnee fi Tigraay gidduu jiru yeroof addaan cituun baankota irratti dhiibbaa uumuun ibsamee jira. Hojjetaan baankii daldala Itoophiyaa tokko madda kanaaf akka himetti maamiltoonni maallaqa baay'inaan baasaa waan jiraniif dameewwan magaala Maqalee hanqinni meetii isaan muddachaa jira jedhame. Jiraatan magaalattii tokko akka jedhetti waraanni dabre keessa hanqina maallaqaatiin rakkoon hedduu muddachuu himee ture. Abuut haleellaan diroonii raawwatame jechuun mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaatiif xalayaa erguun akka gidduu galan gaafate. Addi bilisummaa uummata Tigraay Abuut mootummaan federaalaa haleellaa dirooniin humnoota waraana Tigraay fi namoota nagaa miidhee qabeenyas barbadeessuun waliigaltee nageenya Piriitooriyaa cabseera jechuun xalayaa mootummoota gamtoomaniif gamtaa Afrikaaf ergeen akka gidduu galan gaafate. Xalayaa dheengadda sadaasa 7/2025 barreessaa olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesiif dura taa'aa koomishinii gamtaa Afrikaa Mohammud Ali Yuusufiif erganii jiru. Xalayaa kanaanis dura taa'an Abuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa waliigaltee waraana dhaabuu cabsuu miidhaa hamaa geessiseera jechuun himatee jira. Dabaluunis pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa daawwannaa hojii si'ana Tigraay kibbaa deemuun taasisan irratti gareen hidhattoota naannoo Affaar keessa socho'an kan mootummaan deeggaraman daawwannicha jeequu fi jiila pirezidaantichaa irratti miidhaa geessisuuf waraana kaayyeeffate banuun miidhaa geessisan jechuun himatani. Gamtaan Afrikaa pirezidaantii Tiraampiif deebii kenne. Gamtaan Afrikaa Ameerikaan Naajeeriyaa keessatti humna caalaa dippiloomaasii dursa akka kennitu gaafateera. Koomishiniin gamtaa Afrikaa ibsa kenneen pirezidaantii Tiraamp dhiyeenya kana Naajeeriyaa keessatti ajjeechaa kiristaanotaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuu isaanii fi Naajeeriyaan irratti tarkaanfii waraanaa akka fudhatan doorsisuu isaanii hubachiisee jira. Gamtichi dhimmicha irratti ibsa ejjennoo qabxii 6 qabu baasuuf akka dirqames ibseera. Qabxiiwwan kunneenis Naajeeriyaan miseensa gamtaa Afrikaa yeroo dheeraa fi gatii guddaa qabdu yoo taatu tasgabbii naannoo farra shororkeessummaa hojii nageenyaa eegsisuu fi ida'amuu ardilee keessatti gahee olaanaa taphatti. Gamtaan Afrikaa mirga abbaa biyyummaa Naajeeriyaa dhimma keessoo ishee dabalatee nageenya isii bilisummaa amantii fi mirga namoomaa akkaataa heera mootummaa fi seera addunyaa isaatiin gaggeessuuf qabdu guutummatti ni kabaja. Gidduu seenuun alaa kamiyyuu abbaa biyyummaa Naajeeriyaa qulqullina naannoo fi tokkummaa uummata isii kabajuu qaba. Koomishiniin gamtaa Afrikaa heerri Naajeeriyaa bilisummaa amantii akka mirkaneessuu fi mootummaan cunqursaa amantaa bifa kamiinuu akka mormu ni hubata. Naajeeriyaan qormaata nageenya walxaxaa gareewwan amantaa hunda ilaallatu kan muddate yoo ta'u gamtaan Afrikaa yakka kana raawwatan seeratti dhiyeessuu fi tumsi idila addunyaa fi naannoo akka ta'u gaafatee jira.
Gamtaan Afrikaa amantii akka meeshaa waraanatti fayyadamuu fi dubbii qormaatan nageenya xiqqeessuu ni dide. Waldhabdee kamiyyuu kaka'umsa amantiitiin wal qabsiisuun furmaata bu'aa qabeessa ta'e gufachiisuu fi hawaasa tasgabbii dhabsiisuu danda'a. Ameerikaa dabalatee michoonni biyya alaa hundi Naajeeriyaa keessatti jidduu seensa waraana gama tokkoon bobba'uu fi doorsisuun marii dippiloomaasii, odeeffannoo, nageenya fi ijaarsa dandeettii irratti bobba'uu qabu kanneen jedhaman faadha. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.